dubbii walajjechaa kafide waan biraatiin jechuudha. Nafxanyummaa waan mormineef Itoophiyaa dullatti deebitee nurra fe'amuu barbaaddu waan mormineef dhugaan aanolee awwaalame kan yakkamtoota akka Hayilasillaasee faarfamuusa waan mormineef nu ajjeesuu barbaadan. Isin himuun firris alagaanis beekuu qaba. Du'eetiin sagal gubadha malee. Du'eetiin sagal gubadha malee dhugaa Oromoo hin awwaalu. Du'uu qofaa miti. Waanuma fedhan fidan malee biyya walii ijaarrachuu barbaanne, wal kabajuu barbaanne, ollummaan jiraachuu barbaanne, akka jarri keenya jedhutti hammachuu barbaanne, qoree waraanamaa hammachuu hin barbaanne. Warri biyya alaatis warri biyya keessatis warri mana kana keessatis kan mana kana aliitillee ka beekuu qabu. Abadan dhaloonni keenya osoo jiru abadan hattuun feete Oromiyaa qoqqooddee gosaaf amantii walitti hin buuftu. Gantuun feete goota keenya xiqqeessitee sirnoota abbaa irree nurratti hin faarsitu. Oromiyaa keessatti wanni filannootti seenuudhaan murteesseef tokko maal seeta? Erga afaaniin dubbachuun gana isaan gube. Erga aanolee dhaquun hagana garaa isaan laalesse. Erga Itoophiyaa dullatti isaan deemanii dura dhaabbachuun du'aaf kan nama qaadhimu taate ayyuma isaan ittiin nu doorsisan san harkaa fuunee biyya Itoophiyaatiif Oromiyaa